duraan dursee baga jala bultii ayyaana irreessaa nagaan geessan jechuun fe'a. Sabni Oromoo saba guddaa fi saba qaaliidha. Saba aadaa, safuu, duudhaa, sirnaa fi falaasama gurguddaa addunyaadhaa arjoomedha. Sirna gadaa, sirna guddifachaa, sirna gumaa wayim araara buusuu fi sirna moggaasaa addunyaaf arjoomee jira. Sabni guddaan kun aadaa fuudha fi heerumaa, aadaa nyaataa, aadaa sirbaa, aadaa uffannaa akkasumas aadaa hojii wayim daboo fi kan kana fakkaatan qaba. Aadaa boonsaa keessattuu sirna ittiin maqaa ijoollee isaa moggaasu kan hammachiisa jedhamu qaba. Afaan sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti beekamu afaan mataasaa afaan Oromoo qaba. Amantaa mataasaa waaqeffannaa kan abboota irraa dhaaleen bulaa jiraa bulaa tures. Gaafa maqaan saba Oromoo ka'u amantaa waaqeffannaa, sirni gadaa fi aadaawwan garaagaraa maqaa saba Oromoo waliin wal faanaa kaafama. Sirni Oromoo ayyaanni guddaan tokko addunyaa kanaaf gumaache yookaan UNESCO irratti galmeessise Irreecha. Ayyaanni kunis ayyaana Irreechati, ayyaana waaqeffannaati. Kan waaqa fi lafa dirra jabaadhu nu baadhu jennee kadhannudha. Irreechi ayyaana Oromoo isa guddaadha. Irreechi guyyaa galataati, guyyaa dhiifamaati, guyyaa araaraati, guyyaa gammachuutis. Sabni Oromoo oduu aadaa, duudhaa, seenaa fi safuu babbareedaa akkanaa qabu waggoota dheeraadhaaf sirna isaa waliin hacuucamaa fi ugguramaa turee jira. Dhiibbaan mootummoota ganfoo yookiin mootiiwwan abbaa irree hagam hammaatulleen sabni qaaliin kun oduu sirnaa fi duudhaa isaa addaan hin kutin, aadaa fi safuu isaa oduu hin balleessin, afaan fi eenyummaa isaa oduu hin busheechin, wareegama gurguddaa caba lafee haga lubbuu ga'utti itti baasuun tursiifatee jira. Gara fuulduraattis wareegama kamiyyuu baasee tursiifachuu qaba. Dabalataan sirni fi aadaan Oromoo akka duudhaa gadamaa eegee hin deemne kan taasisaa turan dhiibbawwan hedduutu jira. Dhiibbawwan kanneen ammatti ibsuun yoo barbaachisaa ta'uu baatelleen irreechi fuuldura keenya jiru kun irreecha nagaa fi kabaja isaa eegee raawwatu akka ta'uuf gufuun kamiyyuu akka hin mudanneef qabxiilee muraasa kaasuu fi uummanni keenya duudhaa isaa akka tikfatu gochuun barbaachisaadha. Kana keessaa tokkoffaan irreechi Oromoo aadaa, amantaa, calaqqee eenyummaa Oromootiin kan walitti hidhamedha. Abbaan ayyaana irreechaa Oromoodha. Qaamni kamuu akka waan irreecha kanaa ofii isaatiif kalaqee uffakkeessu maqaa ayyaana irreechatiin gowwoomsuu fi gabaa siyaasa isaa uummatatti gurguratu kan yaaluufis eeyyamuu hin qabnu. Abbaan irreechaa uummataa fi uummata qofa. Lammaffaan immoo namoonni qaamota fe'ii mataa isaanii guuttachuuf shira xaxan waliin firoomuun akka duudhaan Oromoo dabuuf uummata keenya dogoggorsan bakka jiranitti dhaabbachuu akka qabanin dhaama. Namoonni seera gadaan ala ce'anii maqaalee akka abbaa duulaa, abbaa gadaa fi gita garagaraan of waaman dogoggora isaanii beekuun bakkuma jiranitti dhaabuu qabu. Uummanni keenyas abbootii gadaa, abbaa duulaa, abbaa bokkuu warra karaa sirriin baallii fudhatanii sirna gadaa gaggeessaniin ala namoota fi qaamolee fe'ii siyaasa isaanii guuttachuuf socho'anirraa ibsaa fi hoggana fudhachuu hin qabu. Sadaffaan foolleen gadaa Oromootii fi abbootiin duulaa odaan abbootii gadaan waggaa 8 uummata keechan tajaajiluuf hirbuu seentaniif akkasumas qaamoleen kanaan dura bara 2019 irratti nageenya irreecha keenyaa kabachiisuun milkaa'ina boonsaa galmeessitan ammas irra deebiin bara 2021 kanatti irreechi Oromoo miliyoonan irratti hirmaatu kun nagaan akka goolabamuuf muuxannoo kanaan dura hojjettaniin dirqama keechan akka baatan kabajaan isin gaafata. Afraffaan immoo qaamoleen nageenyaa mootummaatis uummata kana tajaajiluudhaan dirqamni wanna isinirra jiruuf nageenya uummataa tiksuu malee qaama ajaja dabarsuu danda'u ajaja saba hin fayyadne kennu irraa of qusachuu qabdu. Warreen gaafa san nageenya eegsisuuf irratti argamtanis qaama isin ajajurraa ajaja isinitti kenname guutuu qofaaf uummata nagaa akka hin sodaachisne, akka hin shorokkeessinee fi dhiibbaa kamiyyuu akka irraan hin geenye kabajaan isin beeksisa. Yaadadhaa baroota dabran maal akka taasisamaa ture ni beekama. Shanaffaan qeerroo, qarree, jaartii fi sabaaf sablammoon ayyaana irreechaa bara 2021 irratti hirmaatan kamiyyuu nageenya irreechaa akka tiksitanii fi fe'ii dhuunfaa keessanii oduu hin taane ulaagichi ayyaanichi nurraa eegu qofa eegnee nagaan irreeffannee nagaan akka galluuf gahee mataa keessanii akka baatan imaanaa guddaa waliin isiniif dhaamna. Walumaa galatti irreechi kan uummataa wanna ta'eef uummanni aadaa, amantaa, safuu, duudhaa fi sirna isaatti abbaa ta'ee akka itti fufuuf uummataa fi qaama dhimmi ilaalu fakkeenyaaf abbootii gadaa fi foollee gadaa Oromoo qofti
jila isaa akka qajeelfatu nan dhaama. Irreechi bara 2021 kun akkuma milkiin jalqabetti milkiin akka xumuramu seenaa keenyaaf seenaa saba keenyaa keessatti gammachuun akka yaadatamu hawwii kooti. Hawwii koo qofas odoo hin taane hawwii hunda keenyaa akka ta'u nan amana. Barri roobaa nagaa gadaan quufaaf gabbina gabbisi waaqa. Irreecha milkii koffalaa nagaan gala. Oromo martu diya dubartii yaa'e malkaa tulluutti walga'e. Ili jedha galata rabbii isaati waa shanan gadaa hundi ba'e.